Kiristaanotaan irra deebiin baga ayyaana yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jenna. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamu. Qophii keenya kanaan biyyoota addunyaa yaadannoo dhaloota Yesuus har'a kabajan. Lixa Wallaggaatti bilbilii fi intarneetni ugguramu. Gaaffiif deebii obbo Jawaar Mohaammed waliin taasifne kutaa lammataa. Okkora kanarratti alatti kan uumaa jiru wanti namoonni akka siyaasatti filannootti akka seennuuf nu dirqisiise laafina failure of leadership hooggansi amma jiru kun agarsiisedha. Waa'ee qubsuma seeraan alaa Oromiyaa keessatti hammaate. Gammoojjii dhibee keessa fagoodhaa dhufee namni qubachaa akka jirudha. Wanta tokko tokkotti filannoo mootummaan dhaqanii galuu. Qophii kana kan isin biraan ga'an Galaanaa Balay nu waliin turaan isiniin jedha. Godinoota lixa Oromiyaa keessatti bilbilii fi intarneetni adda citu jiraattonni BBC'tti himan. Godina Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaatti bilbilli hojjetus erga intarneetni citee garuu bubbuluu jiraattonni himaniiru. Gama Qeellam Wallaggaa fi lixa garuu bilbilii fi intarneetni akka cite dhagahamaa jira. Dhimma kanarratti dhaabbata Itiyoo Telekoom irraa wanti dhagahamee hin jiru. Hamzaa Hussein gabaasa qaba. Kutaaleen lixa Oromiyaa irraa tajaajilli intarneetii fi bilbilaa adda cituu fi rakkoon nageenyaa uumamee akka jiru gidduu kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'eera. BBC'n waan godinaalee Wallagga lixaa keessa jiru adda baafachuuf hedduu ifaajaa turullee bilbilli kallattiis ta'e intarneetiin tajaajila kennaa waan hin jirreef odeeffannoo guutuu argachuu hin dandeenye. Godinaalee Wallaggaa keessaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli bilbila kallattii jiraatullee intarneetiin erga badee garuu bubbuleera jedhu jiraataan magaalaa Naqamtee maqaa isaanii eeruuf sodaatan tokko tajaajilli intarneetii jiruu isaaniitiif bu'uura ta'e adda cituunsaa hedduu akka isaan yaaddesse dubbatu. Qaama dhimmi ilaallatu gaafannullee furmaata dhabneerraa jedhu. Moobaayil daataan isin hojjetu biiroos deemnee waayifaayi isin hojjetu namoota teeleezaa hojjetanis gaafachuu yaalleedha. Garuu kanadha wanti jedhamu. Jiraataan magaalaa Shaambuu intarneetiin erga badee guyyaa 4 ta'uu fi bilbillis darbeeti malee yeroo baay'ee akka hin jirre nutti himeera. Intarneetiin hojjechaa hin jiru nu bukkeera. Gara guyyaa 3-4 hin ta'a. Bilbillis immoo badaa miti adda ciccituun hin jira gidduutti. Kutaan Wallaggaa bulchiinsa komaan poostii jala erga galee bubbuleera. Sababa kanaan sochiin uummataa bilbilliif itti fayyadamni intarneetii murtaa'aa fi kan yeroo mara to'atamuudha jedhu jiraattonni dubbisne. Oduu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa adda cituu ilaalchisuun rakkoon maal akka ta'e adda baafachuuf Itiyoo Telekoomii fi kaadamee lixa Oromiyaatti bilbillus milkaa'uu hin dandeenye. Hojjetaan Itiyoo Telekoom dhimmicha keessa beekan tokko garuu intarneetiin erga addaan citee guyyoota 4 caaluu fi sababa maaliin akka addaan cite isaanuu wanti beekan akka hin jirre nutti himan. Godinaalee lameen Qeellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti ammoo tajaajilli bilbilaallee addaan cituu quba akka qaban dubbatu namni kun. Mariin Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa uummata godina Booranaa fi Gujii lixaa waliin taasisan hawaasni kun maal keessa akka jiru hubachuuf akka ta'e bulchitootni godinaalee lameenii BBC'tti himaniiru. Marii magaalaa Yaabal'ootti tureen gaaffii ijoo kan bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo ni dubbatu. Inni bira gaaffiin baay'ee bifa addaatiin hirmaattota irraa deddeebi'amee ka'ee dhimma daangaa keessumaa waa'ee balbala biyya Mooyyaleetiin wal qabatee jiru keessumaa daldala daangaallee wal qabatee ka'ee jira. Innis baay'ee kanarratti hojjetamaa jiru. Nagarratti muummee ministeera nagaa guddaan uummata ta'uusan kaase. Irraa gadaf ammoo mootummaan humna gahaa waan qabuuf hirmaannaa hawaasa kennaa waliin ta'uudhaan nagaa uummata kennaa eeguuf yeroo kamillee dhala qopheeffamudha. Bulchaan godina Gujii lixaa obbo Abarraa Bunnoos gaaffileen misooma bu'uuraa ka'anis dhimmi koomaand poostii ajandaan turre jedhan. Nageenya amansiisaa keessatti irraa fakkeenyaaf yuunivarsiitiin keenya nagaadha. Godinni keenya amma akka waliigalaatti rakkoo kanaan dura san jalaan ba'ee nageenya mirkaneeffatiisan jira. Kanaafuu nageenya gaariin dhuffiisan jira. Kanaafuu muummichi ministeeraa keenya haaluma kanaan nuuf ibsaa deema waan jedhu malee waa'ee koomaand poostii hunda. Ijaarsi seeraan alaa naannoo Finfinnee qofa osoo hin taane bakkeewwan hedduu Oromiyaa keessatti raawwataa jira jedhan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf itti fayyadama lafaa Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa walitti hidhuuf karoorri dhokataa akka jiru dubbatanii turan. Har'a kutaa lammaffaaf xumuraa kunoo. Ijaarsi seeraan alaa godina addaa keessa jiru yaaddessaadha. Baay'ee yaaddeessaadha. Sababni isaa tokkoffaa politikali motiveetidha. Wanni godhamaa jiru godina addaa keessatti irratti yaadamee xiinxalamee baajinni ramadameetu lakkoofsi namaa jijjiiramuu irratti kan hojjetamu. Adeemsa keessa immoo lafti kanneen biyyan jedhamu sanarratti
gaaffiin ka'ee abbummaa dhabamsiisuu fi aadaa duguuganii balleessuu, afaan duguuganii balleessuu waanuma Finfinnee irratti raawwatetu godina irratti raawwachuuf deemaa jira jechuudha. Politically motivatedidha. Kana irratti qorannoos gaggeessinee ragaa bal'aa qabna. Baajeta guddaa ramadaniitu socho'u jechuudha. Kanaaf wanni asirratti ifa ta'uu qabu godina addaa keessatti ijaarsa seeraan irratti qaamni bobba'e hiyyeessa miti. Qaama waan sana siyaasa sana warra deeggaran ergama siyaasaa sana galmaan gahuudhaaf qaamni deemu jira. Qabeenya horatee hin jiru, birrii guddaa hin qabutu jira. Lammaffaa dallaalli waan kanaaf birrii guddaadhaan socho'u jira. Ergama gurguddaa ergama seenaa qabatee socho'a waan ta'eef waan salphaa miti jechuudha wannichi kan irratti bobba'amee jiru. Kanaaf ijaarsa seeraan alaa irratti hiyyeessadha maaloo kan jedhamu sun sobadha. Qaamni waan sana bobbaasu jira. Maal irratti ijaarame booda immoo nama keessa kaa'udha kami. Nama daabboollee bitatee nyaatee buluu dandeenye keessa kaa'u. San booda miidiyaadhaaf waan kana dhiyaataa jechuudha. Lammaffaa immoo bifa amantiitiin deemu. Waan kana caasaan keenyas yakka keessaa qaba. Yeroo ijaaramu mootummaan jira taa'ee ilaalaa jechuudha. Gaafa sochii wayii jirtu diiguudhaaf warraaquu jira. Ittisuu irratti xiyyeeffatamuutu qabu. Nus harka keessaa qabna. Waan ta'eef ijaarsa seeraan alaa dhaabuu hin dandeenye, dhaabsisuus hin dandeenye. Yeroo tokko maal jedhu ijaarsa seeraan alaa yoo si'a torba diigamee ijaarame mana jedhamu jedhama. Sabaatinyaa wanni seera gaadhaniitu walitti himu. Kanaaf dubbichi dubbii hiyyeessaa miti. Godina addaa qofa immoo miti dubbiin kun. Amma godinaalee Oromiyaa almost hunduma keessa qubannaan seeraan alaa jira. Baadiyyaa keessatti aanaalee fakkeenyaaf amma gammoojjii Gibee keessa faggoodhaa dhufee namni qubachaa akka jirudha. Iddoo tokkotti hidhannoo guutuudhaan dhaqanii galuu iddoo itti seeratti galchuudhaaf yaalii goonu poolisiin irraa wareegames jira. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduun gaggabaabsa isinitti hima. Ani Hirphaa Gammachuu ta'e. Ayyaanni qillee guyyaa har'aa Itoophiyaatti kabajame. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad paarkii tokkummaa keessatti qaama miidhamtootaa fi maanguddoota wajjin yeroo kabajan kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee immoo kanneen ganna darbe manni isaanii haaromfame wajjin kabajan. Mariin Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin dhimma teeknikaa hidha laga Abbaay irratti mari'atan boru Finfinneetti eegalama. Biyyoonni sadan yeroo darbe Ameerikaatti akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 6 dura waliigaltee irra gahuudhaaf waliigalaniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad daawwannaaf gara Giiniitti imalan. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti waggaa darbe pirezidaantii Giinii Profeesar Alfaa Koondee wajjiniin Alfaa Koondeen Itoophiyaa daawwatanii turan. Jiraatan magaalaa Maqalee birrii miliyoona 1 herreega baankii isaarra kaa'ame baankiidhaaf deebise dargaggoon Dassaalany Bisraat jedhamu dogongoraan namni biraa lakkoofsa herreegaa isaarratti qarshii kana galcheeraa jedhameera. Sanbata darbee ture qarshiin miliyoona 1 siif galeera jedhu baankii Ambassaarraa ergaan gabaabaa kan natti ergame dogogora ta'uun isaanaaf galeera. Namoonni itti fayyadami gaafa abbaan dhufee kennitaaf jedhan jiru. Ani immoo erga deebisuun koo nafne yeroon deebisuun qabaan jedhe. Awwaalcha Jeneraalaa Iraan guyyaa har'aa raawwachuudhaaf yaadame irratti namoonni sirna gaddaaf ba'an walirra jechuudhaan namoonni 50 du'aniin. Sababii kanaan guyyaan awwaalcha gaggeessaa waraanaa kanaa yeroo biraaf darbuu qondaaltonni biyyattii himaniiru. Qondaalli waraanaa Iraan kun jimaata darbe ajaja pirezidaantii Ameerikaatiin Iraaqitti ajjeefamanii oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Ayyaanni qillee yookiin guyyaan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaan Itoophiyaatti har'a kabajameera. Biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti ayyaanni kun torban 2 dura kabajame. Ofii biyyoonni har'a Itoophiyaa waliin ayyaana kana kabajan eenyu? Ammayyuu taanaa isinitti hima. Ayyaanni qillee Itoophiyaa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 29 kan kabajamu yoo ta'u waggaa 4tti immoo si'a takka muddee 28 ni kabajama. Biyyoonni lixa Awurooppaa hedduu kaalandarii yookiin dhahaa Girigorii fayyadamu. Kunis bara 1582 Phaaphaasii Girigoriin isa kalaqame jechuudha. Biyyoonni miseensota gamtaa Sooviyeet durii fi giddugala bahaa immoo
dhaloota Kiristoos dura bara 45 kaalandarii Juuliyas Qeesaariin kalaqametti dhimma ba'u. Kanuma keessa garuu biyyoonni dhahaa Girigoorii yookiin immoo Girigoriyaan fayyadamaa ayyaana biyyaalessaaf immoo kan Juuliyaanitti dhimma ba'an ni jiru. Biyyumti ollaa Eertiraan lakkoofsa Girigorii hordoftus hordoftoonni amantaa kiristaanaa garuu lakkoofsa Ortodoksii Kooptikii hordofu. Itoophiyaan alatti biyyoonni kanneen akka Eertiraa, Masrii, Ruusiyaa, Sarbiyaa, Beelaruus, Monteneegiroo, Kaazakistaan, Israa'el, Bulgaariyaa, Meqedooniyaa, Joorjiyaa fi Moldovaan ayyaana qillee akkuma Itoophiyaa har'a kabajatan. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Giriikii, Qophiroosii fi Roomaaniyaa kan ayyaana qillee kabajatan immoo lakkoofsa Girigooriitiini. Biyyoota duratti maqaa dhoofne alatti Armeeniyaan lakkoofsa guyyaa isheetiin ayyaana kan kabajju. Akkuma Armeeniyaa, Itoophiyaanis dhahaa ofii hordofti. Kaalandarri kunis lakkoofsa Ortodoksii Kooptik waliin wal fakkeenya qaba. Akkuma Itoophiyaa biyyoonni kaan Ortodoksii Kooptikii hordofan ayyaana qillee biyyoota Awurooppaa irraa guyyoota 13 duubatti hafuun kabajatu. Ayyaana qillee qofa osoo hin taane garuu ayyaana cuuphaa fi Faasikaanis biyyoota kanneenitti kanneen Awurooppaatti kabajamurraa addatti kabajama. Obbo Jawaar Mohaammed gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin namoonni ilaalcha isaanii qeeqan hirmaannaa koo siyaasa biyyaalessaa irratti na yaachisanii hin beekanii jedhan. Dhaabni isaanii adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin hojjechuu danda'a gaaffii jedhu waa'ee nageenyaa fi filannoo irrattis dubbataniiru kuno. Ani qabsoo uummata Oromoo keessatti guddadhee qabsoo uummata Oromootaan kan gaggeessaa ture. Ani durarraas kan amanu wanti Oromoodhaaf hin taane saba biraatiif hin ta'u, wanti saba biraatiif ta'u immoo Oromoodhaaf hin ta'a. Ilaalcha biyya kana mormuun mirga warri ilaalcha biyya kana hubatanis osoo hubatanis warri morman jiran kuni kabajamuu qaba. Ilaalcha federaalizimii dhugaa, federaalizimii cimaa saboonni ifiin bulchanii biyya moo waliin bulchan biyya kanaaf barbaachisaadha jennee qabannee kan dhiyaannu. Sagaleen nuu kennamu wayyaba ta'ee yookaan argamu taate mootummaan ijaarra. Mootummaa ijaarru san keessatti warri nu deeggares warri nu mormes walqixa tajaajilamaa walqixa itti fayyadamaa walqixa immoo seeraaf abboomamee kan bulu ta'a jechuudha. Kanaaf sun baay'ee waan naachisu miti. Ayyee addi bilisa baasaa uummata Tigraayis ilaalcha federaalizimii leellisuun qaba jedha. Tarii ilaalcha federaalizimii warra leellisan kana kan akka keessanii wajjiniin hojjechuudhaaf utuu gaaffii dhiyeesse paartiin ati keessa jirtu kun waan simatu sitti fakkaata? Ejjennoon amma isaan qabatan kun bifa lamaan ilaalamuu qaba. Tokkoffaa waa'ee federaalizimii irratti ciccaan isaan godhan aangoo irraa waan bu'aniif malee dhugaadhaan hin miti kan jedhu ni jira. Gara kaane immoo qe'ee isaan irratti naannoo Tigraay irratti akka paartii naannoo san bulchuutti dantaaf fedhii naannoo sanii heera mootummaa fayyadamanii yookaan falman taate ni danda'u kan jedhudha. Sanii asitti garuu TPLF gara paartiilee nuti keessa jirrutti gara paartiilee Oromootti dhufatanii hidhata godhatanii waliin hojjetan kan jedhamu hin yaadamu. Maaliif xaaxaa yaade keessaa gamana fiduu hin dandeenyu hin barbaannus. Lammaffaan immoo TPLFis paartii biyya bulchuu warri PPTis warra biyya bulchuu xaaxaan isaan keessaa xaaxaa warra kaleessa waliin biyya nyaachaa biyya coraa ture har'a wal waakkateeti. Kanaaf illee qabsoo qulqulluu, qabsoo dhugaa, qabsoo dhiigaa uummata keenyaa ittiin xureessuus hin barbaannu. Uummata Tigraayiif kabajaa qabna. Hoogganoota Tigraay wajjin hin mari'annaa, hin haasofnaa. Haa taatu garuu TPLF gara gurmuu keenyatti finnee qabsoo keenyas xureessuu hin barbaannu. Namoonni baay'een amantaa fi eenyummaan walirratti ka'uun osoo jiru yoo filannoo itti daballeettu biyyi kun yaaddoo hamaa keessa galtii jedhanii kaasu. Ati yaaddoo sana qabdaa haala amma argaa jirrurraa? Yaaddoon jira. Paartiin biyya bulchu walgahii guyyaa 2 dura godhaniinis filannoon kun bara kana akka godhamu barbaanne jedhanii jiru. Qophiin gahaan hin jira yoonaan jette hin jiru. Bara kana caalatti kan uumaa jiru wanti namoonni akka biyyaattis filannootti akka seennuuf nu dirqisiise laafina failure of leadership hooggansi amma jiru kun agarsiisedha. Hayyuun biyyattii walitti dhufee waliin mari'achuu haalli dandeessisu uumamuu dhabuu isaati. Filannoon kun haala kana akka nammeessineef ammas falli jiru hooggansi siyaasaa bifa adda addaa keessa jiru walitti dhufee waliin mari'achuudhaan wal hubannoodhaan yoo deeme walitti bu'iinsi filannoo duraatis filannoo boodaas akka dhufu hanqisuun ni danda'ama. Adeemsa filannoo gufachiisudha. Adeemsa filannoo gara tokkotti akka jallatuuf yookaan jaalamu taate kun walitti bu'iinsa kana hammeessatti kan deemu kun akka hin dhufne immoo wal amantaan karoorri waloo akka bahu irratti hojjechuu danda'uudha qabanii. Kanumaaf gaaddisa hooggansa Oromoodhaaf kan deemaa jirru hamma tokko Oromiyaa keessatti fooyya'inni kan agartu kanarraa kan ka'e garuu nu gama keenyan beekama keenya bahuudhaaf sochii eegallee jirra ni baasa.